السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتوا رفتوني فيك فجمتوني channel أنا hundi keessan iyyuu baga nagaattan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aantanaa barnoota isin barbaadanii fi barnoota haaraa isiniif qabadhee dhufee jira. Innis TikTokii akkasumas YouTube keenyarra viidiyoo eega daawwanneen booda walaa badaa yookaan viidiyoo salphumatti yeroo san ilaaleen harkaa badaa isa karaatti deeffatanii isinitti argisiisa. Duraan dursa TikTokii keenya keesseenna. Fakkeenyaaf amma viidiyoo TikTok keessatti daawwanne tokko salphumatti eega daawwanneen booda waan harkaa bade akkaataa yookaan mala ittiin argannu isinitti argisiisa jechuudha. Hordoftoota kee kabajamoo fi jaallatamoo. Egaa kanaan duratti channel kee kanaaf haaraa taanaan subscribe, like, share gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Egaa barnoonni keenya akkana fakkaata. Egaa kanatti viidiyoo tokko daawwanneen boodatti akkamitti akka viidiyoo daawwanne san deebisnuun isinitti argisiisa jechuudha. Viidiyoo kamuyyuu eega daawwanneen boodatti yoo nu yaalaa bade jechuudha. Gubbaa kanarra dhuftee hordoftoota kiyya. Gubbaa kanarratti sarchii kana sarchii gootaniitiin waatti barreessitan kan al takkaaf klik gootu yookaan irratti gootu. Busy ta'ee dhiifama rakkoo teeknikaatiif. Egaa isiniif baasaa iddoo sarchii kanarratti al takkaaf mallattoo urjii takkuma tuttanii sarchii gootu jechuudha. Sarchii gootanii isiniif barbaadaa jechuudha. Akkuma gubbaa kanarratti argitan barbaadaa jira. Akkanatti isiniif fida. Ammallee bakka filtarii barreeffamaan hin jiru garuu iddoo mallattoon irra isiniif kaa'e kana al takkaaf kilik gootu jechuudha. Iddoo filtarii kanarratti al takkaaf kilik gootan akkanatti isiniif fida. Watch video isiniif jedhee isiniif fida. Akkasuma isiisan ibsuu qabdu jechuudha. Viidiyoo kan jedhu san isiisan banuu qabdu. Egaa bantaniitiin boodatti apply gootu jechuudha. Apply kan jedhu kan al takkaaf cuqaastu. Eeguma cuqaastaniin boodatti isiniif barbaadaa jechuudha. Viidiyoo dura daawwattan isiniif fiduuf jechuudha. Obsaan eegattu wifi keessan yoo connection kan daddafee dalaguu ta'e yeroo san isiniif fiduu danda'a. Akkuma argitan kana viidiyoon yeroo dhiyoon ilaalee hunda isaatu akkanatti tarreessee naaf fida jechuudha. Viidiyoo yeroo sanitti buufachuu barbaadanii yookaan harkaa bade yeroo sanitti deeffachuu dandeessu. Mallattoo urjii tuttanii gubbaa kanarratti yeroo tokko irra deebi'eetiin isinitti argisiisa jechuudha. Hordoftoota kiyya. Egaa gubbaa kanarratti eega sarchii gubbaa dhuftaniin booda sarchii irratti mallattoo urjii eega tuttaniin booda kana banuu akka hin daganne viidiyoo kan jedhu san al takkaaf kilik gootanii bantanii san booda apply gootanii viidiyoo isin jalaa dabre yookaan viidiyoo dura daawwattaniitiin isin jalaa dabre ilaaluu dandeessu jechuudha. Karaa kanaan kan biraa ammoo YouTubeedha. YouTubee viidiyoo daawwanneen booda yoo dhabne akkamitti akka ilaallu isinitti argisiisa. Inni karaa hedduudhaan deebisuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo dura daawwattan karaa hedduudhaan deebistanii daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya. Egaa YouTube keessa eega seentaniin boodatti iddoo library kan jedhu kan jira kana al takkaaf kilik gootu jechuudha. Hordoftoota kiyya kabajamoo. Iddoo library kan jedhu bakka mallattoo isiniif kaa'e kana jechuudha. Al takkaaf library kana cuqaastu jechuudha. Akkuma cuqaastaniin isiniif barbaadaa obsaan eeggattu akkuma gubbaa kanarra argitan barbaadaa jira jechuudha. Egaa barbaadeen boodatti akkanatti ol isiniif baaseetiin isiniif fidaa jechuudha. Hordoftoota kiyya gubbaa kanarratti akkuma argitan viidiyoo dura daawwattanii isin jalaa darbe ilaaluu dandeessu. Boota kanaan illee history kan jedhu kan keessatti illee daawwachuu dandeessu. Gubbaa kana kan irra isiniif kaa'ee fi jala kan history kan jedhuu fi gubbaa irratti akkuma argitan akkana wayyaastan viidiyoota duraan daawwattan isiniif fidaa jechuudha YouTube'n. Egaa history keessa soo seentan akkasumatti isiniif fida jechuudha. Kan ji'a meeqa dura daawwattanis viidiyoo yoo dagattanii jiraattan viidiyoo san irra deebitanii daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya. Kan TikTokii fi kan YouTube kana fakkaata. YouTube karaa hedduun ilaaluu dandeessu akkanatti isinitti argisiise. Egaa barnoonni isin qabadhee asumarratti goolabamee jira. Egaa barnoota biraa hamma barnoota haaraa walitti deebinutti channel kiyya haaraa taanaan subscribe, like, share gochuu kan daganne akkuma baratame. Egaa hanga barnoota biraa isiniif qabadhee dhufutti nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.